Deebinee dhufneerraa maatiin qubee ta'e present. Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo bal'inaanii waa'ee IDE, Dev C++ fi programming jalqabaa yeroo hedduu Hello World jenna. Programming eegalu namni tokko output jalqabaa Hello World jedhee yoo eegale seensi qaba. Bareedaa ta'a jedhu dur gaafa C++ barannu. Kanaafi programming keenya jalqabaa first C++ programming maal akka ta'ee fi compilerii yookaan editoring keenya maal akka fakkaatu wajjin ilaalla. Dev C++ installer gan godhadheeti nan bana kana fakkaata gaa first open Dev C++ kuni oomaan qabu asirratti file kan jedhu ni jira asirratti recent files an keessanii qabaachuu dhiisuu danda'a clear on godhe oomaan qabaatu jechuudha. Edit kan jedhu, search kan jedhu, view kan jedhu warri kun disable dha. Sababin isaa projectii create goone file banamee jiru waan hin jirreefi disable ta'aniiru. Projectiin keenya detailing isaa asirra jira. Execute gochuudhaaf, compile gochuudhaaf, run gochuudhaaf wal takka ammoo tools kan jennu compilerii keenya environment isaa colorii jijjiiruudhaaf fontii garaagaraa jijjiiruudhaaf yoo barbaanne asirratti configure gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maal goona jalqaba either open project yoo projectii qabaanne irra ta'e projectii open goona yookaan immoo new project asirratti ni argitu jechuudha. Asitiin new jenne file new projectii as dhuftanii click gootu jechuudha. Asirratti akka argitanii jalqaba waan barachaa jirruu fi maal gochuu dandeenya jechuudha. Basic kanarratti console application kana open godhanna jechuudha. Console keenya project 1 jedhee maqaa kenneera 01 jedha. Kanaafi language nuti immoo itti fayyadamnu C++ project dha. Default language dha ammaa fi okay jenna jechuudha. Erga okay jenneeti bakka itti save godhnu nu gaafachaa jira. Kanaaf defaultiin kan as keessatti akka argaa jirtanii sila as keessatti documentii keessatti folderii create godhadheen ture video jalqabaa irratti which is cpp tutor kan jedhu as keessattiin projectii koo kana save godhadha jechuudha. Save gaafa godhu as keessa naa fide jechuudha. Egaa achirra akka argaa jirtanii projectii ishee kana banee jira. Projectittiin isheen amma save godhedha. Projectii kana jalatti main file default dhaan nu fida jechuudha. Yoo barbaadan asumarraa itti fufuu dandeessu yookaan immoo kan biraa create godhachuu dandeessu. Kanaafi yoo kana hin barbaanne ta'e empty gochuu dandeessu irraa balleessitanii save yoo gootan immoo file kana folderii wal fakkaataa keessatti yookaan save as jettanii isheen kun amma afaa baddu I don't need this. Kanaaf asitti main jedhee save godhadhaa jechuudha. Faayitiin kun amma folderii wal fakkaataa keessa documents save tutor kana fakkaata jechuudha. Projectiin keenya create ta'e main file .cpp file project file fi test executable file jira jechuudha as keessa. Kanaaf egaa asirratti IDE keenya kana fakkaata. Akkasiin projectii haaraa create yeroo gootan dhuftanii file jettu new jettu project jetti jechuudha. Taanuni structure first programming keenya mee haa barreessinu. Kana erga banattanii as keessaniitu taanaan baay'ee successful taataniitu na wajjin deemaa jirtu taanaani jechuudha. Jalqabarraa maal gochuu dandeenya gadi buufattanii yoo barbaadan akkasitti yoo fontii itti dabaluu barbaadanii control qabdanii mouse keessan scroll gochuu dandeessu akka kootti. Yoo barbaadan immoo as dhuftanii asirratti configure gochuu dandeessu jechuudha. Compiler osoo hin taane tools editorii kana asirratti daddabaluu dandeessu jechuudha. Yoo barbaadanii fontii isaa taabii isaa asirratti daddabalachuu dandeessu yoo barbaadan. Okay. Projectii jalqabaa hojjechuudhaaf fakkeenyaaf waanumaan barreessaa ammaa fi hiikasaa itti interpret gochaa deemna. Int main okay akkatti int main jedheen
maalin jedha int ammas yoon barbaade kun optionalidha arg c yookaan argument counter jechuu barbaadeni ammaa fi akkuma ni barreessetti barreessa achi booda car jedhe star shift gad qabee star arg v jechuu nan danda'a. Okay, achi booda mallattoo ishee kana mallattoo block jenna ishee kana jechuudha. Block level mallattoo blockii agarsiistudha jechuudha. Akkasitti barreessaa jechuudha. Achi booda return jedheen 0 jedha laasirratti akkasitti barreessee jechuudha. Isinis kan nama barreessaa. Kanaaf amma osoon ka'ee compile godhe wanti kuni error hin qabu warning hin qabu jechuudha. Asirratti resultiin koo jechuudha. Compile jechuun maal akka ta'e dubbadheera. Run gochuu dandeessu asirratti compile and run jedhu. Sila gaafa project create goonuu yaadattattanii console fidadhe console gaafa run godhu console kanadha jechuudha. Wanti kuni black screen kuni bakka nuti output itti arginudha jechuudha. Okay, kuni output kuni kan console kan mataasa waani waa ibsa line kana olitti nu dhufachuudha kan nuti output kuni ofiisaa kan fidudha. Fakkeenya press any key to exit kana yoo tuqe amma kan cufudha jechuudha. Kanaafi fakkeenyaa fi asirratti maalidha kuni main file main function jedhamte jechuudha. Main function jedhamte yookaan main method jedhamte. Okay, isheen kun egaa kaaf immoo asirratti include jettanii include jechuun itti dabaluu jechuudha. Itti programii keenyatti waa itti dabalaa jirra jechuudha. Syntaxiin isaa yookaan seerri isaa akkasidha. Fakkeenyaaf iOS yookaan IO stream maal jechuu barbaanneeti input output stream jechuudha. Isheen kun input output stream jechuudha. Save godhachaa jira. Control S tuqee isinis asirra dhuftanii save gochuu dandeessu. Okay, akkatti barreessineerra jechuudha. Amma maal gochuu dandeenya std jenne callisaatii kanuma barreessa cout akkasitti less jettanii quotationii kana gootanii hello world exclamation achi semicolon goonaa jechuudha. Argitanii akkatti amma kuni programii baay'ee bareedduu taatedha jechuudha. Okay, kana amma compile on godhe ammasi error tokko hin qabu warning hin qabu run on godhe kana fidachuudha. Ela outputiin ko hello world jedhesetti akkuma ni barreessetti dhufte jechuudha. Koomaan kollee spacing kunillee akka jirtutti dhufte jechuudha. Hello world which is has geessanii tutaanaan harka ofiif rukutuu dandeessu. Maqaa keessanas bakka kanaa galchadhaa yoo barbaadanii hello world jechuurra kan biraa barreessuu dandeessu jechuudha. Okay, amma gaa maalti ta'aa jira maalti ta'e kan jettanii fi output iOS include iOS stream kan jennu kuniga streamii jechuun channel of communication idha. Outputii gara screenii keessanii kanarratti console kana akka outputii sin asirratti argitan outputii akka argitaniif kan sin godhe input output stream idha jechuudha. Inputiin kun immoo inputii yoo user irraa fakkeenyaaf password gasi jettanii yoo irraa password user irraa fudhattanii input jenna. Yoo waa tokko display gootanii itti agarsiistan immoo output jenna jechuudha. Okay, std jechuun immoo standard output jechuudha. Isheen kun out jechuun out idha display gochuudhaaf gargaarsa. std jechuun standard jechuudha. Kun maaloodha jechuudha standard input output fayyadamuudhaaf nu gargaara jechuudha. Computer koo kanarratti standard inputiin koo mouse jiraachuu danda'a keyboard idha basically. Mouse sitti da'uu dandeessu yoo barbaadan yoo extra include gochuu qabaattanis outputiin koo immoo screenii koo kanadha jechuudha. Screenii computer kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Kun egaa basic C++ program jedhamti. Amma fakkeenyaaf
hello world kana Elias dabalo jedhee yoon akkatti barreesse maqaa koo kana compile and then run yoon godhe maqaa koo output gochuu danda'eera jechuudha. Baay'ee kuni waan hojii guddaadha jechuudha. As keessanii tutaanan we are really happy. Kana fakkaata introduction insa first programming kan C++ jechuudha. Kutaatti aanu keessatti immoo maal wajjin ilaalla jechuudha. Waa'ee commenti barreessu akkasumas identifiers, variables and keywords jenne programmii wajjin hojjenna jechuudha. Kutaa kanaafi nu ga'a kutaa taanutti waliin haa dabarru.